Kiristoos du'aa ka'ee aangoof humna isaatiin seexanni ni hidhamee addaan bilisa ba'ee galateessanii sagalee kana dhagaatti kan jirtan. Kiristoos du'aa ka'ee aangoof humna isaatiin seexanni ni hidhamee addaan bilisa ba'ee nageenyi addunyaa mararratti lallabame. Ameen. Biyya keessaaf biyya ala teessanii sagalee kana dhagaatti kan jirtan mara keessaniyyuu akkuma beekamu guyyaa har'aa torbee keessa jirru kana keessatti torbee dhukkubbii jedhamee kan beekamu. Torbee kana keessatti immoo guyyoota jiran waliin kan ilaalaatti jirrudha jechaadha. Kanaaf tarii namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan kan isin hordofaatti jirtan ididiyaa yuutuubiidha. Miseensa yuutuubii kanaa ta'uudhaatiif sabiskiraayib akka gootan maatii yuutuubii kanaa kan taatan marti keessan hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan akka nu waliin taatan waliin sagalee waaqayyoodha akka barannu maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Kanaaf egaa torbee kanaa torbee imaamaatii yookaan immoo torbee dhukkubbii keessa kan jiru jechaadha. Torbee dhukkubbii kana keessatti immoo guyyaa kamisaa kanatti maqaan akka seera mana amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidootti maqaa mogga'eef jira. Kanaaf maqoota guyyaa kamisaa kanaaf mogga'an maqaa baay'ee isaaniitu jiru. Maqaa baay'ee jiran kana keessaati tokkoffaa irratti guyyaan kamisaa kun guyyaa kadhannaa jedhameenii waamama. Kunis Wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 36 irratti gara qormaataatti akka hin seenneedhaaf dammaqaatii kadhadhaa jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa itti barsiisedha waan ta'eef kanaaf kadhannaa kamisaa jedhamee ni beekama. Inni lammaffaan immoo kamisaa ajajaa jedhames ni waamama. Kunis sababiin isaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 15 gubbaa irratti an akkuman isiniif godhe kana isinis walii keessaniif godhaa yookiis walii keessaniif raawwadhaa jedhee guyyaa itti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaatti barsiisedha jechaadha. Ofii isaatii gadi of deebisuudhaatiin miilla bartoota isaatii erga dhiqee booddee akkuma an gadi of deebisuudhaan miilla keessan isiniif dhiqe isinis walii keessaniif akkasuma raawwadhaa jedhee guyyaa inni itti ajaja kennedha. Kanaaf guyyaan kamisaa kun guyyaa kamisa ajajaa jedhameet ni waamama jechaadha. Inni sadaffaani guyyaa kamisa miilla dhiqaa jedhamees ni beekama. Guyyaan kun kiristaanota baay'ee yookiis kiristaanota hundumaa biratti guyyaa miilla dhiqaa akka ta'e hundumtuu ni beeka jechaadha. Kanaaf kun eenyu jalaayyuu kan dhokatu miti, kiristaanni kamiyyuu kan beekudha. Kunis Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 3 gubbaa irratti gooftaan keenya fayyisaa keenya kan ta'e qorichi keenya Yesuus Kiristoos otoo hin fannifamin duraan dursaa bartoota isaa walitti qabuudhaatiin kan inni miilla bartoota isaatii guyyaan itti dhiqedha jechaadha. Kanaaf kamisaa miilla dhiqaa jedhameeti kan beekamu jechaadha. Inni afraffaan guyyaan torban dhukkubbii kana keessaa guyyaan kamisaa kun kan inni ittiin beekamu kamisaa
magariisa jedhameeti kan waamamu. Kunis sababiin isaa wangeela Maatiyoos boqonnaa 26 lakkoofsa 35 gubbaa irratti bakka bareedaa ta'e dirree magariisa ta'e irratti jechaadha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mukeen magariisni baay'een isaanii bakka isaan itti argaman Geetsemaanii bakka jedhamu irratti guyyaa inni itti ba'uudhaan itti kadhatedha jechaadha. Geetsemaanii dirree yookiis gaara mukeen magariisaan iddootti bareeddedha. Mukeen magariisaan kan bareeddu yeroo sana Geetsemaanii bakka jedhamutti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhaquudhaan bakka inni itti kadhatedha. Kanaaf Geetsemaanii itti kan fakkeeffamtu bakki kadhannaa dirree yookiis gaara magariisa kan taate mana qulqullummaa keenyadha jechaadha. Iddoo garaagaraatti akkuma isin beektan eenyu jalaayyuu kan hin dhokatamne jechaadha. Mana amantaa dhaabbilee garaagaraa jiran keessaatii manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoodha. Gaara magariisaan bareeddedha jechaadha. Kanaaf guyyaan kamisaa kun kamisa magariisa jedhameeti ni waamama jechaadha. Inni shanaffaani guyyaan kun kan isheen itti moggaatee ittiin waamamtu keessaa inni shanaffaan kamisa kakuu haaraati. Kamisa kakuu haaraa jedhamtee waamamti. Sababiin isaa egaa torbee kana keessa torbee dhukkubbii kana keessatti kakuu durii kan itti yaadannu yookiis kakuu moofaa keessatti wanta ta'aa ture kan itti yaadannudha. Fakkeenyaa kan akka fannoodhaan of mallatteessuuf hin jiru jechaadha. Torbee kana keessa fannoo dhungachuun hin jiru. Maaliif jennaan kakuu durii sanadha kan nuti yaadataatti jirru gara kakuu haaraatti ce'uudhaaf jechaadha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kakuu aarsaa kakuu durii sana jijjiiruudhaan ofii isaatii aarsaa kakuu haaraa ta'ee of qopheessuu isaa yeroo itti agarrudha jechaadha. Sababiin isaa abbootiin keenya darban baay'een isaanii aarsaa waaqayyoodhaaf gaafa dhiyeessan dhiiga hoolaa dhangalaasuudhaanidha. Dhiiga hoolaa dhangalaasanii aarsaa waaqayyoodhaaf dhiyeessu turanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos egaa aarsaa kakuu durii sana haaressee ofii isaatii isa abbootiin keenya darban aarsaa qopheessan ofuma isaatii aarsaa kakuu haaraa ta'uudhaan of qopheesse. Kanaaf guyyaan kamisaa kun egaa kamisa kakuu haaraa jedhamtee waamamti. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 26 lakkoofsa 20 hanga 36tti yoo dubbisne argachuu dandeenya. Inni ja'affaan kakuu guyyaa kamisaa kun kan isheen ittiin waamamtu jechaadha. Kamisa bilisummaa jedhamtee waamamti. Kamisa bilisummaa jechuun sababni itti mogga'e wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 15 gubbaa irratti jecha barraa'ee jirudha jechaadha. Innis jecha akkas jedhudha. Kanaan booddee isin garboota hin jedhamtan jecha jedhudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 15 irratti jecha barraa'ee jirudha jechaadha. Kanaaf isin kanaan booda garboota jedhamtanii hin waamamtanii jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaatiif jecha dubbatedha. Kanaaf warri isatti amannee jirru duuka bu'oonni isaa Kiristoositti amanuudhaan kiristaana warri jedhamne kanaan booddee gabrummaan nurra hin jiru abbaa gaarii qabna jechaadha. Kanaaf egaa guyyaan kun gabaabaadhumatti maqaa garaagaraa ja'an kanaan ni waamama jechaadha guyyaan kamisaa kuni. Kanaaf egaa guyyaa irraa kanatti isin kanaan booddee garboota hin jedhamtan jedhee wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 15 irratti isa dubbateetiin isatti warri amanan hundumtuu garboota akka hin jedhamne bilisummaa argatanii akka jiran warri isatti amananii jiran ijoollee isaa warri ta'an gabrummaan akka irra hin jirre gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ni dubbata jechaadha. Kanaaf egaa akka guyyaa torbee himaa dhukkubbii kana keessatti guyyoota jiran egaa tokko lama jennee wiixata irraatii kaasuudhaan waliin ilaalaatti jirra. Warroonni barnoonni
kun torbee dhukkubbii kana keessatti wiixatarraa kan kaasee darbaatti jiru kan isin darbe yuutuubii keenya kana ididiyaa yuutuubii gara duubaatti deebi'uudhaatiin barnoota isin darbe akka barattan asumaan maqaa Waaqayyootiin isin yaadachiisa. Egaa guyyaa har'aa kanatti egaa isin hundumti keessaniyyuu qulqulloota miti yookiis isin hundi keessanuu qulqulloota miti jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 11 irratti jecha dubbatedha. Guyyaa har'aa kana egaa guyyaa kamisaa kana kan baratamu yookiis kan dubbifamu jechaadha wangeela guyyaa har'aa keessaati. Kunis egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 1 irraatii kaasine gaafa ilaallu ayyaana Faasikaa dura Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana keessa gara abbaa dhaquudhaaf yeroon isaa akka ga'e hin beeke jedha. Yeroo kanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaa otoo maaddiitti dhiyaatanii jiraniitu miilla bartoota isaatii yeroon dhiqudha kan nuti agarru jechaadha wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 1 kaasine gaafa dubbisnu jechaadha. Kanaaf miilla bartoota isaatii kana gaafa dhiqutti miilla isaanii utuma dhiqaatti jiruutu Phexrosiin bira ga'ee Phexrosiidhaaf gaafa dhiquu eegalu Phexros lakkii ati miilla koo naa dhiquun siif hin ta'u jedheetu yeroo inni itti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos didu agarra jechaadha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal ittiin jedha an miilla keessiif inni kuta'e jennaan qooda na biraatii hin argattu jedheetu Simoon Phexrosiidhaaf deebisa. Yeroo kanatti Simoon Phexros maal jedha egaa waya gooftaadha yoo naa dhiqxe malee si biraa qooda hin qabaadhu ta'e jennaan miilla koo qofaa miti dhanna koo guutummaa naaf dhiqi jedheetu Phexros isaaf deebise jechaadha. Yeroo kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warra kanaan dura dhiqataniidhaaf lammaffaa isaan hin barbaachisu miilla isaanii qofa yoo dhiqatan gahaadha jedheetu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebisee fi jira jechaadha. Kanaaf egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jecha kana gaafa isaan dubbatu egaa warri Kiristoositti amananii warri cuuphaman cuuphaan lama akka hin jirre gaafa Phexrositti deebisuu fi akkasuma Phexrosin warra fakkaatan warra gaaffiitti ta'uuf deebii kana gaafa deebisuufidha. Namni kamiyyuu kan ta'e yoo cuuphame malee mootummaa Waaqayyoodhaa akka hin arganne jechaadha. Simooniidhaan deebisaa gaafa deebisu haa ta'u iyyuu malee Simoon Phexrosiidhaan gaafa deebisu yoon si dhiqe malee gaafa inni ittiin jedhu guutummaa dhanna kootiin naaf dhiqi jedhee Simoon Phexros gaafatee jedhu kanaan dura warra dhiqatanii jiraniif gaafa jedhu kanaan dura warra cuuphamanii jiraniidhaaf lammaffaa cuuphaan isaan hin barbaachisu miilla isaanii qofa yoo dhiqatan ga'aadha. Akkas jechuun namni tokko erga cuuphamuudhaatiin mucummaa Sillaasee erga fudhatee booddee cuuphaan lammataa akka isan barbaachisne cuuphaan lammataa isa barbaachisu yoo jiraate garuu cuuphaa fayyinaati. Cuuphaa ittiin cubbuu irraa qulqullaa'an yoo ta'e irraan kan hafe cuuphaan mucummaa Sillaaseedha akka isan barbaachisne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isaatiif deebisee jira jechaadha. Kanaaf egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isinii jedha inni guutummaatti namni aan isaaf dhiqe inni guutummaatti qullaa'aadha jedhe isin qulqullaa'oodha garuu hunduma keessan miti jedhetu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Phexrositti yeroo inni dubbatu agarra. Egaa isin hundumti keessan qulqullaa'oodha erga jedhee booddee garuu hunda keessan miti. Innoo dabarsee isa kennuudhaaf kan ture eenyu akka ta'e waan beekeefi jedha. Bartoota isaa keessaatii Yihuudaan dabarsee isa kennuudhaaf akka jiru waan beekuuf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qulqullaa'oo kan taatan hunda keessan miti jedheetu egaa hundumti keessan qulqullaa'oo miti jedhee wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 11 gubbaa irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebisa jechaadha. Kanaaf egaa saba Waaqayyoo sagalee kana dhagaatti kan jirtan hundumti keessaniyyuu egaa
bartoonni isa faana kan bu'anii jiran qulqullaa'oo akka ta'an garuu immoo hunda isaanii akka hin taane gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbatee jira. Kanaaf hundumti keenya iyyuu sagalee kana dhagaatti kan jirru Kiristoos waaqa keenya ta'ee isa faana buunee jirra, isattis amannee jirra. Kanaaf qulqullummaan keenya bartoota kana wajjin gaafa of madaallu, gaafa ittiin of ilaallu sagalee kana keessatti yookiin seenaa kana keessatti nutoo akkamidha kan jedhu. Egaa Yihuudaan Kiristoosin dabarsee kennuudhaaf waan jiruudhaaf jecha qulqulluu akka inni hin taane, hammina baatee akka inni jiru, haloo qabatee akka inni jiru gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo inni itti dubbatu ilaalla jechaadha. Kanaaf saba Waaqayyoo sagalee kana dhagaatti kan jirru nuti hojii akkamii hojjetaatti jirra, kaayyoo akkamii qabnaa, karoora akkamii baafannee jirra. Yihuudaan Kiristoosin dabarsee kennuudhaaf karoora godhatee jira. Kiristoosin jaalala fakkeessee nagaa isa gaafachuudhaan warra isa barbaadan warra Fariisotaatti dabarsee kennuudhaatiif karoora baafatee jira waan ta'eedhaaf qulqulluu akka inni hin taane bartoota isaa keessaatii xuraa akka inni ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbata. Kanaaf nutoo sagalee kana dhagaatti kan jiru hojiin keenya maal fakkaata, karoorri keenya maal fakkaata, deddeebiin keenya maal fakkaata, mul'anni keenya maalidha isa jedhu sagalee kana keessatti of ilaaluun barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf iyyuu nutis akka Yihuudaadha yaada hamaa qabachuudhaatiin hojii hamminaa, karoora hamminaa qabanne xuraa'ummaadhaan akka hin jiraanneedhaaf gaabbii galuudhaatiin xurii cubbuu keenyaadha akka ofirraatii qulqulleessinu gaabbiidhaan asumaan sagaleen kun kan nu barsiisu, kan nu gorsudha jechaadha. Sagalee kanarraatii barachuu kan nuti qabnu isa kanadha. Egaa gooftaan keenya, fayyisaan keenya, qorichi keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaatiin gaafa dhiqu, Phexrosiidhaaf miilla isaa gaafa dhiqu, Phexros dabarsiteena Phexrosiidhaan naganuudhaaf jirta. Ndaaqoon otoo hin iyyin ndaaqoon yeroo sadii utuu isheen utuu hin iyyin dura dursitee naganuudhaaf jirta jedhee Phexrosin gaafa isa hubachiisu miilla isaa gad jedheetu isaatiif dhiqachaadha. Kan isa ganuuf jedhu Phexrosiif gad jedhee miilla isaa dhiqa. Utuu beeku jechaadha. Yihuudaadhaaf miilla isaa gad jedhee gaafa dhiqu Yihuudaan dabarsitee na kennita, du'aaf dabarsitee na laatta jechuudhaan gad jedheetu miilla Yihuudaadhaan yeroo inni dhiqu ilaalla jechaadha saba Waaqayyoo. Yihuudaan Kiristoosin dabarsee kennuudhaan miilla isaatiin gara warra Fariisotaa dallaa Qayyaafaatti gaafa inni deemu miilla isaatiin, Kiristoos garuu gadi jechuudhaan kasoominaan miilla Yihuudaan ittiin deemee warra Fariisotaa wajjiniin walii gale sana Kiristoos garuu kasoomina gaafa nu barsiisu gad jedheetu miilla deemtee isa dabarsite sana gad jedhee yeroo inni dhiqu ilaalla saba Waaqayyoo. Sadaffaa irratti bartuu isaa kan ta'e Yohaannisiidhaaf gad jedhee gaafa dhiqu hangafannoo jalaatti na wajjin ta'uudhaatiin imaanaa yookiis adaraa kennaa hin dabarre, kennaa bara baraa haadha koo fannoo jalatti ni fudhatta gaafa jedhu Yohaannisi miilla isaa yeroo inni dhiqu ilaalla jechaadha saba Waaqayyoo. Kanaaf anaafis utuu nu ta'eeti Kiristoos gara keenya otoo dhufeeti nuti hojii akkamii qabanneeti Kiristoosin fuuldura kan nuti dhaabbannu kan jedhu as keessatti ittiin of ilaalluun nurra jiraata jechaadha. Yihuudaan dabarsee isa kennuudhaaf otoo jiru Kiristoosin fuuldura dhaabatee miilla isaa dhiqata. Phexros isa ganuudhaaf utuu jiru Kiristoosin fuuldura dhaabateetu miilla isaa dhiqata. Yohaannis hangafannoo jalaatti amanamuudhaan Kiristoos irraa otoo addaan hin ba'in hangafannoo jalaatti amanamee haadha isaa dubroo Maariyaamii fudhachuudhaatiif Kiristoosiin miilla yeroo dhiqsiifatu ilaalla. Kanaaf nutoo kaayyoo akkamii qabannee, mul'ata akkamii qabannee kan nuti Kiristoosiin fuuldura dhaabbannu isa jedhuudhaaf as keessatti sagalee kanaatiin ittiin of ilaaluu, ittiin of madaaluutu nurra jiraata jechaadha saba Waaqayyoo. Sagaleen Waaqayyoo Daawitiidha. Akkuma namni Daawitii keessatti yookiis of ilaallee keessatti of ilaalee wanta mudaa fuula isaarra jiru, qaama isaarra jiru akkuma ittiin ofirraati qulqulleessu, ofirraa kaasu
kaasu sagaleen waaqayyoos akkasuma maal keessa jirra maalan fakkaadha jenne sagalee waaqayyoo kanaan kan ittiin of madaallu kan ittiin of ilaalludha jechaadha. Kana sababa kana ta'eef egaa guyyaa kamisaa kana keessatti barnoonni barsiifamu gaa waa'ee gadi of deebisuudhaan Kiristoos miilla bartoota isaatii itti dhiqedha. Kasoominadha. Waaqa ta'eetu jiru jechaadha. Kanaaf egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos miilla bartoota isaatii kana gaafa dhiquuf egaa guyyaan itti ajaja isaaniif baase jechaadha. Guyyaan kuni guyyaanni ajaja isaaniif baasedha. Akkuma an isiniif raawwadhe kana isinis walii keessaniif raawwadhaa jedhee akkuma gooftaan Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 13:15 irratti an gadi of deebisuudhaan miilla keessan akkuma isinii dhiqe isinis immoo akkasuma walii keessaniif raawwadhaa jedhee kasoomina kan inni itti nu barsiise jechaadha. Sababa waaqayyoo kanaaf nuti sigaa sagalee kanarraati kan nu ari'atu nu balleessuudhaaf nu gurguruudhaaf akkuma Yihuudaadhaa nu wajjin kan deeman jiraachuudhaa malu nu ganuudhaaf akkuma Phexrosiidhaa nu waliin kan deeman jiraachuudhaa malu sababa waaqayyoo. Kanaaf nutis kasoominaan gad of deebisuudhaan akkuma Kiristoosii walii keenyaatiif akka waliif yaannu gad of deebisnee akka walii keenyaatiif hojjennu jechaadha. Jaalala walii keenyaaf akka qabaannu kan itti barannudha. Inni kan biraani duuka bu'oota Kiristoos kan guyyaa kanatti gooftaan Yesuus Kiristoos miilla isaaniif dhiqee kan isa faana bu'anii jiran kun egaa kaayyoo isaanii akkuma Phexros gara fuulduraatti isa ganuudhaaf jira. Yihuudaan dabarsee du'atti isa kennuudhaaf jira. Kana Yohaannis immoo hanga fannoo jalaatti isaa wajjin dhaabbachuudhaaf jira jechaadha. Kanaaf nu waliin kan hiriiranii jiran hiriyoota keenya kan ta'an nu faana jiru nu yaadu kan jennu baay'een isaanii kan nu wajjin hin jiran hedduun jecha kan nuti abdannu kan nuti nu gargaaru jennee amanannu baay'een isaanii karoora garaa qabaachuudha malu jechaadha. Sababa waaqayyoo dabarsanii du'atti nu kennuudhaaf nu ganuudhaaf nu waliin kan hiriiran nu duuba kan jiran kan nu duukaa bu'anii jiran baay'een isaanii jiraachuudha malu jiraachuu danda'u ni jirus. Amma yeroo ammaa kana keessatti kan akka jaalala Yihuudaa fakkeessuudhaan kan nu wajjin jiraatudha kan baay'atee jiru. Addunyaarra jiraannu kana keessatti namni hunduu nu jaallatee akka Yohaannisiidha jaalala dhugaadhaaf nu wajjin kan jiraatu otoo hin taane akka Yihuudaadha dabarsee nu kennuudhaaf kan nu wajjiniin jaalala fakkeessee nu wajjin jiraatu jira. Akka Phexrosiidha nu ganuudhaaf ani san beeku jedhee yeroo rakkinaa yeroo dhiphinaatti nu ganuudhaaf kan jedhu baay'eetu nu wajjiniin jira jechaadha. Kanaaf nutis egaa kaayyoo garaa qabatanii nu wajjin kan hiriiran hundumaayyuu kamiyyuu ha jiraatan iyyuu maleessa kan akka Yihuudaa dabarsee isa kennuudhaaf jiru kan garaa nama maleessu yoo jiraate iyyuu kan akka Yohaannisii nama jabeessu immoo hanga fannoo jiraatti amanamee kan dhaabatutu jira waan ta'eedhaaf nutis egaa jireenya addunyaa jiraannu kana keessatti wantoota kana hundumaa hubannee kasoominaan akka Kiristoos gadi of deebisuudhaan warra gaarii nuuf yaadanis warra hamaa nuuf yaadanis hundumaayyuu wal qixxeetti kasoominaan akka isaan tajaajilu akka isaanii wajjin taanudha. Sagaleen kun kan nu barsiisu jechaadha. Egaa barnoota kanaaf wajjiniin barnoota guyyaa borii wajjin deebinee walitti dhufna. Bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nu wajjin aga ammaatti jalqabaate kaastanii hanga xumuraatti sagalee kana kan dhageessan sagalee kanaan firii gaarii akka ittiin argannu eeyyama waaqayyo keenyaa nuuf haa ta'u. Kiristoos du'aa ka'ee aangoof humna isaatiin seexanni mo'amee addaan bilisa ba'ee addunyaa mararratti nagaan ni lallabamee nagaa waaqayyootiin turaa nagaadhaan jiraadha.